arraba rasuulaatti deemtanii bashannana feetan ummata mataa qulfii dhugaan isinii hima. Amma yeroo Hamzaa Sheekh Jaabir seenu nama meeqaatiitu komontii kanaa fi nama meeqaatu daawwata. Maaliif itti bashannantan? Arraba rasuulaatti rasuulli yeroo itti xiqqaatutti itti bashannanaa jirtan jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin isin fuutan takko hin jiru Hamzaa Sheekh Jaabir irratti. Hamzaa Sheekh Jaabir irratti YouTube isaa jalaa bahu, peejii isaa jalaa bahu, Facebook isaa jalaa bahu yoo kana gootan malee kana achi garuu yeroo rasuulli xiqqaafamu gidee rasuulli kijibe rabbii dogongore maarree jee jecha ani furoonattu dhageen beeku. Maaliif kun wal sattaraan hin jiru. Waa torba akkana wal sattaraan hin jiru akka shari'aatti. Waa torba waa'ee shari'aa jajjabduu kana in sattaruudhaan hin jiru. Sattaruu keessaan gorsaa maarreen hin jiru. Eega rasuula kijibsiise, eega rabbii kijibsiise likkii itti naquu qabnaan. Inni sabiskiraaybii fi peejii jattaami sanii oolii tarkaanfii itti fudhachuu malla. Mujaahidiinoota meeqaa jira tarkaanfii itti fudhachuu malan. Rasuula nimichi ni arrabsee malee hin kijibsiisnee bara. Nimichi kaan akkanatti bargadi bu'ee jecha rasuulaan ni arrabsee malee bara. Inni bara waan hadiisaa fi qura'aana namni hay kuni dirqama inni badii hin qabuun isiniin jedhu. Badii inni hin qabu. Warra jala deemee YouTube isaa daawwatuutiitu amma deemaa laala. YouTube isaa inni kan rasuulatti arrabsee deemtanii nama meeqaan la daawwataa jirtan. Nam meeqaan daawwataa jirtan. Hamzaa qofarratti quba hin laatina. Nama tokko gisee baalagee qubatti hin laatina. Isiinu tabaabariin isin. Tabaabariin ummata islaamaa kan Facebooka kanaa gubbaadha. Yeroo hedduu mee nama amantaa Protestaantii xiqqeessu arrabsu nama Protestaantii ta'e jala dhaqee YouTube isaa subscribe godhuuf naa hima. Dhugaa jirtuun isinii himaarra. Nama Ortodoksii ta'e amantaa isaa xiqqeessu kadeemee subscribe godhuuf naa himaame ni jira. Ittiin bashannanan dhaqanii. Isin bar diina keessanitti bashannantanii bar. Arraba rasuulaatti Hamzaan Jaabir akkas qabsaa maarree jee jettanii naaranni isatti miti isinitti habuun jaani dhugaan isinii mana. Namni jajjabeessaa jiru Hamzaa Jaabir isin. Namni gurbaan kun yeroo takka muuziqaan haraamii miti. Yeroo takka maarree tahee kuni gandarraa waa fudhateeti YouTube qofaa miti ergama qaba kun. Sheexaana. Sheexaana boo. Jee rabbii bara boo furoonni nu akka keetiiti. Rabbiin kijibee rasuulli kijibee akka keetiin jennee bara Hamzaa akka keetiitti. Rabbiin akkana jeetti rasuulli ani takkaan agarre. Sheekootiin illee dogongortee numa jirti dubbiin tun. Mazhabaa jira. Amma yoo mazhabattu ati amma kun waa'ee mazhabaa kanaa waan ammas itti Bukaariin jee karaa biratti kaanis bakka waan meeqa bakka wanta jiru jira garuu deebi'ee walumatti dhufu. Karaatu adda mana barnoota afur jechuudha. Mazhabni afuranuu ati mazhabuma kanaa hojiiwachuuf deemtaa arboota. Maaliif eega rabbii fi rasuulaa hojibsiiste. Eega rabbii guddaa fi eega rabbii hojibsiiste. Eega rasuula hojibsiiste. Ulama fa mar jannanuga mar sirraina ulama fa mar sirraina mar jeetin si debi segul mauta ulama rabbi mar jeetin si radem se rabbi gudda dachi fi sami o me kana ki jipsis inni badi inka mul si ninja namni takkan fitti fudate hinjuru
dhuunfaa itti bashannantan dhaggeeffadhaa laala. Nuti bar waan qabatamaan deemna sinii galee Hamzaan ergama qaba. Hamzaan amantaa islaamaa irratti nuti hicciti hedduu naasooynu nama akka isa ilmi meeqa qabu ka garagalee maallaqaadhaaf garagalee meeqaa jira. Rabbiin waan akkanaa kana keessa rabbiin isin haa baraaru. dubbii kana laala. Namni dajjaal ni jira, shayxaanni ni jira, jinniin ni jirti. Hin dhugoomsine faqad kafara wa kharaja anil milla. Kafre amantiirraa ba'e beeka. مالف بدليل قوله تعالى والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون دجال نجرا شيطان نجرا جن نجرتي هنقوم سنة فقد كفر وخرج عن الملة كافر أمنتير بيها مالف بدليل قوله تعالى والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك ومما رزقناكم كسر سنيفو وان هلالا تقران ندبتو هدودا هدو سنرا دجال توقو جنجو قرآنية والنجان ظاهرة هنان هم ناجائبا قبت نما هدوبتين نمني قرآن قبته ما توافيمي وانجب قبته يعني نجالة جلديما ندخونسا اسين امو قوز بيته قودا ديمت مال جبته حديثانا قودا ديمت wanni beekuu qabdan tokko isinis rakkoo qabdan nama akkanaa jaalattan nama isin ani waan ajaa'ibu keessa hunda keessa nama arrabsuu miti yookaan nama bira kutee amma nabii keenya rasuula keenya rabbiin uume bar rabbii wahalli lafa kaayee jira nuti bar jechuun sheekootiin gadi baatee irraa haa dubbattuu waan kana jenneeti malee hanqana wallaalleetii miti bar hanqana wallaalleetii miti rabbiin jannata ayata meeqa keessatti dubbatee akhiraa ayata meeqa keessatti dubbatee abo suuraa tokko keessatti aliif meeqa jira suuraa takka keessatti baa meeqa jira suuraa tokko keessatti aliif waan meeqa jira taa meeqa jira bar waa handee lafa bakaayameeti ayata meeqa jira suuraan quraanaa meeqa san keessaan suuraan jaldaa dubbattu suuraan akhiraa dubbattu suuraan jannata dubbattu waa hunda lafa kaayamee jira bar kana
suuraan dhibbaa fi 14 keessaa suuraan bismillah hin qabne namni quraana kana hay ta bismillah hin qabne tamiin mi amma ta bismillah hin qabne maaliif bismillah irraa kaase rabbiin suuraa takka keessaa kaasee jira maaliif bismillah waan irraa kaaseen suuratu tawbaa maaliif bismillah irraa kaase maaliif lola waan lolaa dubbachaa hundi suuraan biraa bismillah eegaltee mi sangan irraa kaase rabbi maaliif lallaba lola bakka virraa jihaada deebisaadha haqa keessan deebifadha dubbu bahuu deema saniif bismillah irraa kaase lafa kaayee jira waa hunda jaddaal bakka kana bakka akkasii ayataa wajjiidha suuraa wajjiin lafa kaayee jira ani muuziqaan shawaarreedha marreedha wantu mani sanii harami waan marree sanii harami marreen harami maal akkanni amma jee rabbiin bakka tanatti akkana jee rasuulli bakka akkanatti akkana jee lamee wal faalleessaa jee ani sheek ani ajaa'iba garaa kana ana gubataati kan hin sheeqaa jiru شيخ أبلون أكس جا شيخ ولون أكس جا يو جي اللي بر نموغا أكاتا شيكوتين علماء أكاتا فتوى أتكن ننسانيتي تو غراغرة توما قالوا أتي رسولا في ربي والفاليس تعالى الدنيا تلقوا برد يرود راتيف أني همزة جابر أكوكيا يرود راتيف الدنيا تلقوا بردي nama rasuulaa fi rabbii jechoota rasuulli dogongore bakka tanatti rabbiin dogongore rasuulli akkas je'e as biratti rabbii akkana je'e yeroo jiru yeroo duraati ani mazhaba afuran kana namni olli adda jee deemee waliin deemee karaadhaan ti deema malee galmi isaanii tokko ulamaan hundi isaanii ati bar waan zamanaawi amma dhufe waan amma dhufe sanirratti illee fatwaa kanatti rakkoon qabu yoo waan amma fakkeenyaaf gaafa rasuulli jiru sallallahu alayhi wasallam nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu gaafa san waan hin jirre teknooloojii amma dhufte ka shari'aan dhorkituu fi ka shari'aan dhorkinee jira ulamaan irratti teesseetti fatwaa kanniti feesbuukni kuni gaafa sahabaa gaafa rasuulaa sanii jira hin jiru garuu haram wonni godheef bakka irraatti dhorkee fi bakka itti fayyadamuu jira fatwaan fayyadamuu jira bar ulamaa jala deemnee itti bar taabi'oota irraa fudhannee rasuulaa kulafaa taabi'iin sheekkoota akkasii fudhannee itti bar irratti fatwaa kana dhiyo feesbuukni kun maaliif guututti haraama wayyaani hin jenne garuu bakki itti haraamii bakki itti dhoorkaatis ni jira waan faayidaa hin qabne waan rabbii dhoorke itti fayyadamuun dhorka kana achi fatwaatti kennamee itti fayyadamuu jiru lafumaa kaanitti miti sheekkootiin sammuu qabdu akkana gadi baatee uummataadhaaf waan khayrii qabu irratti sheer godha waan khayrii hin qabne irratti if jalaa baasa nama akkasii nama akkasaa nama fokkotaa jechuun nama hojii wanta jenne if jalaa baasaa jettee fatwaa kannitti lakuun feesbuukaa miti waan gaafa san hin jirre ta ammallee sanii wajji waliin deemtu jira waan babbareedu itti fayyadamta garuu gaafa rasuulaa hin jiru fatwaatti kennan bareedaadha khayriidha fatwaatti kannaa deema diina babal'isaa ummata akkasatti mari'acha akka keetitti dhufee rasuulli bakka akkanaa jee rabbiin akkana jee rabbii fi rasuula yeroo dura wal faalleessu ati sheekootii fi sheekii darasaa fi darasaa wal faallallee deemti yeroo duraa ani addunyaa tana gubbarratti yahudoonni nu ani zamana kanatti akka keetii gadi bahee akkana sooshaal miidiyaa irratti gadi bahee bakki rasuulli ni dogongore bakka akkanaati rabbiin ni dogongore moo kami idra tokko danaa baasaa jedhee yeroo duraatiif harkoo kiyya
qabatte ulama bira deeyte bakka tana shakkiin qaba bakka tana akkana bakka tana naaf hin galle jechuun mirga qabda. Hadiisni kun maaliif bakki kun akkana bakki tun akkana maal jettiin gaafatin ulama Sheikh Musaa su'aala maan gaafatin Sheikh Amin biroo maan gaafatin yoo shakkite Sheikh Nasir Ustad Nasir Hamza maan gaafatin Ustad Rayya maan gaafatin Sheikh Amo Watar maan gaafatin Sheikh Adam Tula maan gaafatin yo ummata jahiliyaa Facebook nurra gabbaate YouTube sumuni gurrattuudhaaf shidingi gurrattuudhaaf aboo yaa obboleessa kiyya waan tokko siimoo obboleessa kiyya illee miti waan takka walitti hin qabnu annamaa akka keetii kanallee obboleeyyummaan feenu dhugaa sitti himuu qabna. Fooqii dilaa kana agarteemi biyya faranjii fooqii dilaa kana agarteemi warri jaare eessa jiraa jee if gaafadhu warri fooqii jaare kuni eessa jira amma hundi dhiisee galee jira bakka amma duratti walitti dhufne magaalaa Frankfurt agarteemi fooqii addunyaa Awurooppaan guutuu bakkitti walitti dhufte san fooqii samii keessa jirtu babbareedduu san agarteemi namni san jaare tokko hin jiru keessa tokko hundi biyyee kute warri karaa akhiraa kute hundi isaa akhira galee jira atis ni galtaa beeki ka fooqii dhibba jaari fooqii kuma tokko jaari ka nyaattu biddeena tokko nyaanni sabiisiif hin bu'u waanuma mootiin biyya ati jirtuu san nyaatu nyaatta atis waan biraa jira waan biraa yoo jira dahaba ni nyaatta siree takka irra rafta siree kun tokko irra rafta warri ati dhiisi miliyaarda biliyoonorde kwaatiriliyan miliyoonaa jira biliyoonaa jira kwaatiriliyan jira akkasitti itti fufi ummanni sanarra eessa jira mee ummanni akkasitti warri gaafa nu duraa san eessa jira warri fooqii dilas qabu warri makiina mee Michael Jackson faan eessa jira warri miliyaaroddana warri mee Tupac faan eessa jira qabri galanii jira hundi isaanii atis yoo jaarte numa kutta garuu rasuula bar wanni kafarshoo dhugu biratti sibira nagayaa bar khazinaa godhu jubal sibira nagayaa takka rasuulan tu'ini bar mana farshoo keessatti bar rasuula yoo takka namni bar qaruuraan mataa si bakkeessa salaamni hin fudhatu bar kisaan agarre biyyuma ollaa keetii kana Faransaay كفرنساي كان وقف دامي تبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقام مسرة إني بي أسمتي بيا فرنساي را فرشو في جسيسة إسلام قالوا فرشو في جسيسة إسلام مكاتي ورا مكا مكمان إسلاما خاو انتاتي جنامي قالوا بغاتي فرشو فرنساي فوديك اتشابسي رسولي تو قبنان نمني لا إبادان قبني خا وانتنتن اللي رسولا تقولات إفر رأيك ربي انتقو رسولي كميف تقو ما في موتو ما فرنساي بوميشين فرنساي سن وان دبته في إيكونومي ساقو في سوف فرشو أتشي سن فودين فرشو فرنساي هون تجد أبسي لا هنكنا أتقولوا رسولة خجبسي سولا نمني أكنا أما دراس أمامي جرا بك خاكا خيتي فكونوني أكا خيتيتي
nama akka keetii fakkaatota hedduu jira warra maallaqni kafalee yahudaan maallaqa kafaltee fi itti fayyadamtu shayxaana si seene kararraa baatee jirta nama kararraa bee ama booda gorsa bira kutee jira keessaan himuu bira kutee jira qur'aana keenyaa fi nabii keenya irraa sallallahu alaihi wasallam bu'i yoom buune siimnee jirra dhugaa jirtu sitti himna dubbii Facebook irraa lafatti buuti beekadhu hadiisa hin jirre qur'aana hin jirre dhufeetiin wanta jaa dhaabe lammada maajii irratti asuma irratti hin gabaabsa wanni niin amma asirratti gabaabsuu barbaadu warri isa jala jirtan warri isa jala jirtan namni mee laa ilaaha illallah muhammadan rasuulalaattiin amana jee amma dhaqaatii peejii isaatii fi yuutuubii isaa jalaa baha yoo rasuula nin jaaladha jette yoo guyyaa akhiraatti nin amana jette rabbittiin isin qabe hamzaa sheekaa bir dhabdan jechuun hin duutan isin bar ni dhowe bette nama kuma shanii kumantii kannaa fi barini maallaqa itti nyaataa kan hinaaffaan jiru nama hinaaffaa jiru inni nu shayxaan obboleessa hamza jabiri nam kumshan nam tokko hin kanninaa blog godhame waa'ee isaa islaamaa fi warri amantaa biraatti illee hundi keessan blog godhaa hin gootan inni rakkoon qabu jechuudha gijeessan mee tarkaanfii ani amma gama kiyya yuutuubiis jalaa bahee wantaas jalaa baheetiin jira bakka namuu tarkaanfii akkanaa yoo fudhatee rasuula ni jaalatta rabbii ni jaalatta jechuudha isaaf jala seentee viidiyoo gizee inni rasuula arrabsu rasuula xiqqeessu teessee laaltee wayii rasuulaan jaaladha lubbuuti yaa olii rasuula jaaladha rabbii kiyyanin jaaladha rabbii isin jaalattu rasuula isaas hin jaalattu yuutuubii isaas hin ta'e ulaalti waan kufrii namarraa kufrii una dhageessanii mi anaan jee Sheekh Musaa Su'aalaatiif Sheekh Adam Tuulaatiif kanaan jee dhaggeeffadhu kunu lalmeenni akka jiru amantii islaamaa qulqulluu tana keessa naqatee ilma namaatiin dararuudhaaf fide. Astaghfirullah. Mee jecha qur'aana rasuula bira kutee la waanuma jiru dhaggeeffadhaa miira waanuma jiru dhaggeeffadha Kijiba ummanni amantii islaamaa qulqulluu tana keessa naqatee ilma namaatiin dararuudhaaf fide. namni dajjaal ni jira shayxaanni ni jira jinniin ni jirti hin dhugoomsine faqad kafara wa kharaja anil milla kafre amantiirraa beeka bakka kafree jira nama kafree jala maal gootan isin nama kafree nama rasuulatti kafree nama rabbitti kafree maa yuutuubii jalaa gootan maa peejii isaa komantii kennitaniif maa sheer nutti gootan okay haya kamirraa ilaalta hamzaa badii qaba moo hawaasa keenya kan islaamaa kanaasitu badii qaba mee naa himaa nama 200 jala jira itti dabalamaa namni waan akkana dhaggeeffachuudhaaf mana murtii gurraachaa dhaggeeffachuudhaaf bashannanaaf kooflaaf rasuul isin bashannana keessi irra caalsistan isinuu kafartan hamzaa qofaa kafra hamzaan qofaa miti kafraa jiru moo dhugaan sinima warra deemtanii yuutuubii isaa gizee inni rasuula xiqqeessu hojiidhaan sabskraayibii gootanii peejii isaa komantii kennitaniif itti bashannanta way hamzaa maraata hamzaa marre jettanii na'alni isinitti habu waliin isini warra achi dhaqee isaaf komantii godhee yuutuubii isaa viyuu guddisee callaasan isaaf galchuutiitu rasuula arrabsaa jira rasuula xiqqeessaa jira akam gootan amma mucaa meeraa tokkummaati moomarri miidiyaa agumaan irra dhufe kana
namu jala yaa'e amma eenyu isa laala namni isa laalu ni jira akkana laala rasuula jaalachuun amantaa fi jaalachuun amantaa namaa kabajuun kana laala beekaan gulummaati moo beekaan gulummaa amma namu jala yaa'e komantii namni kennuuf hin jiru bar komantii kennu nu jajjabeessuudha bar komantiin isin amma isin komantiin balaaleef arrabaa miti laalu jirtaniif ispeeshaalii yuutuubii seenaa mallaqa maaliif dheeta kan daajaa bar nama forshoo dhabu bar forshoon bar diliidha malee kufrii miti ba zinaa godhuun bar diliidha malee islaamummaa raasin baastu bar dhawaan siima gunaanaa miti kajee bar rasuula jibsisuu jechuun bar yaa azaaba shadii أنا أجايب يعني دون أجايب إسينو تور ركوكب كانوا ركين حواسني كينيا ركينا كنا في الرا يجيرو كب نام جدال ومتى فلسفي جرا متى فلسفي هنكا تكون بشيتين جراي فلسفي كب كتابة فلسفي كانت بشيتين جرا especially باينا نمني فلسفي بايتو ومتى بيجي جرمن كنا توري filosofii kana jechuudha. Uummanni kan kaafiridhis chaayinaa fi hinduizimiin amantaa loonitti isa amanii lakum diinakum waliya diinutti irra kaayyan garuu warra filosofii jira. Amma jarman keessa baay'atan filosofiin kun warra rabbiin hin jiru warra jiru. Jarman baay'ee hedduudha warri rabbiin hin jiru jiru ilaa ministaraatti amantaa akka amantaa takkatti ulaalama gurubii qabanii organize qabanii rabbiin hin jiru siin ja'anii rabbiin hin jiru warra jiru jira jarman kana keessa ummata saayinsiitti amanu warra saayinsiitti amanu akhiraa dhiisitti amanta nabi muhammad ergamaa rabbiitii miti akka kiristaanaattis iyesuusiin wanta miti nabiyyittis hin amanan kiristaanummattis hin amanan waan takkattis hin amanan waan haasoomu sobaa itti nama wanta itti nama seera akka namni sodaatee seeraan jiraatuuf wanni kun dhufee warra jiru jira warra ideoloojii kana yaadatu jira ummata sana jiru wal arkee hin beeku Allah ya'lam ana akkasuma fakkaata gabu na fakkaata laakiin amma lama sadii afur shakkeetiin jira mallaqa sii kannani waa hunda sii kannani ati akhiraatti sakka namanni amma islaamni akka hin jirre kiristaanni akka hin jirre amantummaan takko akka hin jirre amantaan sheekkoodhaa barreeffamaa asoosamaa yaani warra nama barsiisuu jira jarman kana keessa irra caalaa saayinsiisti biyya faranjii kanaas biyya hedduun jira garuu baay'inaadhaan warri kanatti amanu guyyaa tokko yoo rabbi jeetiin taja'a waa hinaan jette maal jechuu keetiin naaf hin galle yoo rabbi jee no jette naan hin beeku mata sana okay amantaa isaaniitii irra kaayyanni bakka yoo rabbi jeen si galee afaan isaaniitii no wanni akkasiin dalagu yo ani je'i yo atiitu ifin deema malee rabbi sin deemu nama yoo jira jarman kana keessa okay ati amantaa keetii kunis amantaa kiyyaa jeetii adda baane irra hedduu wajjinis hin mormi maaliif ummata rabbiin hin jiru nuura tokko aduu takka humna tokko as jira humni sanganaa irratti dhaqqabneeti qorannee untajaan ummata akkanaati warri amma biyya faranjii kana keessa guddate Itoophiyaa keessa naannoo yuunivarsiitii keessa namni gizee dipaartimentii san dhaqe kan qalbiin laafaa uummata sana hojii gizee dabalame sammuun isaanii ni garagala waan isaan si amansiisan akka ajaa'ibaati isin hamzaa sheekhaa bir jecha lama laaltaniifi kitaaba gurguddaa kana gizee si keessa naqanii siin yoo ati gaa ibaadaa fi rabbiin beeyne nama meeqa yuunivarsiitii Arabaa yuunivarsiitii Jimmaa University, Bahar Dar University, mereka semua gara-gara. Rabbi hin jiru, Nabi Muhammad hin jiru, Nabi Isa hin jiru, Nabi Musa hin jiru, warra jauh jira. Filosofi jaani, warra akkanumatti falaasafatti amanu. Waatak waaqeffataan barillee waaqa jaaba. Waaqa jee waaqa tokkotti amanee akkasitti jiraata ama. Isaan akkasii miti hin beekan waaqni wanni jaan tokko hin jiru ganaa irratti dhaqqabnaa sin itti dhaqqabna yoo rabbi inshallah yoo jette isaan yoo inshallah isaaf itti hooqu isa qayyadu sin jaa ummata akkanaati jira ifirraa eega ummata akkanaa kana
meeqa Itoophiyaa kana keessa ka dipaartimentii san seenee mana barnootaa san seenee sammuun jijjiiramee jira sammuun jijjiirame in amanan sanitti akkasii isiniin jaa asumatti tajana Hamzaa Sheekh Jaabir qofa irratti quba hin laatina yoo subscribe isaa jalaa hin baane yoo page isaa jalaa hin baane yoo blog hin goone isinis tumsaa jirtaniif komantiidhaan arrabaan tumsaa jirtaniif abiyyi wanni dinqisiifadhuu keessaa jecha takkichaa nama jibban haqa isaan jibbanii isinii komantii jechuun isaaf waaqaadha jee dhugaa isaati gaafa Firaankifartii dhufe andachee abiyyi keessaa kan hin qabadhe sanu nama arrabsullee jala yaa nama gosa nama arrabsee maarree jala yaa homaa rakkoon qabu hanqa dammeentanii riibaa kaatanii laakiin nama rasuula arrabsu nama rasuula kajibsiisu maal jalaa gootan itti bashannantanii rasuula يجي حمزة شيخ جابر كومنتي يا عجاوة يا غافر يا مارة يتري تمشي لنتا أتي جو تابا أتي ulama mereka sinden deubar kuni savun kabu ayah jawan tortoran kuni marata sinjona namni sheekotille darasalle kanalle ni mokkora garuu nama rabbi mokkoru nama rasuula mokkoru ani asuma qofaan arke sheekha dura dhaabbadhu mormi rakkoon qabu yoonni badirraa fi kanarra jira rasuula bar malaayikaan dhuftee namni dura bar opereeshina godhan bar nabiyyi keenya sallallahu hammeetu barraa haqanii waa hundarraa haqanii namni dura operaasiyoon godhate eenyu nabiyullaahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama qulqulluu jechuudha nama mukni isaan haasu namni dhagaan isaan haasu rasuulli ke sallallahu alaihi wasallam bar mukkeeniitiitu dubbataanii bar mukkeeniitiitu dubbataanii dhagaa dubbataanii citaa dubbataanii lagaa dubbataanii bar rasuula ke muujizaan re'ee aannan hin qabne irraa ilmataa bar rasuulli sallallahu muujizaan isaa muujizaa rasuula irraa maan dubbat rasuulli akkas jee akkana jee rabbiin akkas jee muujisuma isaati irraa maan dubbanne bar nama jii akkana qabee bar rasuulli sallallahu alaihi wasallam muujizaan isaa nutiitu hin dubbanne nuti xiqqeesse kanaafi bar muujizaa amantaa biraa isaan waan nabiyyoonni isaan godhan hunda nabiyyoonni isaan itti amananii achirra dhaabbatan warri isatti maayyee amane waa'ee isa akka gaariitti dubbatan gadi bahanii muujizaa isaa keenya mee muujizaa mee rasuulli sallallahu alaihi wasallam yoo dabarraa dubbadhu jee namni siif hin deebisu hanqana amma wani nan dubbadhe kana nama hanqa muraasa daga akka inni aduu fi waa hundaa fi kana harkaan qabatee मैं गोजोन इन्नी रसूली रे आनन इनकम नहीं रहा इल्मते ना बर्रे सामे असर ना बर्रे सामे इन बेहतर मालिक इराम फर्नीचर उती अरबा फी कोफला फी असर बर्रे से बेसिन डाला muujizaa isaa keessa lamaa sadi barreessime muujizaa rasuula sallallahu alaihi wasallam mee sadi barreesse barreessime isin eegaa goojjoo rasuulli sallallahu alaihi wasallam re'ee aannan hin qabne irraa ilme خليس معجزاتك كوبا معجزات سهلة مين أبرز الغيب ويقيمون الصلاة
اوكي قالتهم انو ديبسي اسيرتي ابادير عبد الله لوف ابادير عبد الله لوف بارك الله فيكم ديبستي جرتا جوجو امي بابا دي جوجو امي بابا دي ديبستي ما شاء الله الله اكبر الله اكبر موجزة أدى كوا رسولي قالوا خنمني كينيا وقافتي نما إبتا كوكي نمني لباسة دي سفين ديبس مال قدامي مال قدام واي إيسا أكس قدام أكنا قدام واي موسى أكنا قدام أكس قدام أولي دربي أكس قدام فرسول الله وما جت سفيني وان عجائب دبين تولي عجائب حمزة شيخ جابر لاجي كوفاني ميتي يودن ديامي سبسكرايب إسا جلابه بيجي بلوغ قدو فيديو إسا لالو دبو نما رسول الربس نما ربي الربس بلوغ قدا سنبودا نينو نما أچير رابا جيجو نما رسول الربس دي فمنيني سنجور نبرت سنجور دي فمني ستروني سنجور غورسوني سنجور نما ربي الرب كتاب ربي يجيب سيسو نما حديثة بر إني ماش إني نما كينيا كان هادي وان بيني سيمو قرآن في حديثني والفعل ساجيبا نمني كينيا هنكنا وأدهيك جولا قرآن في حديثني قرآن في حديثني يجو مالي جولا مينا بريسا بريسيكا أرى مثلا رتين جراتي بريس قرآن في حديثة والفلسة كذي جو مال جتوساتي حمزة شيخ جابر إيشين أكبلات توفر التنيبر أنا كانت إيشين كيسن كانت اللالي أنا كجارتي اللالي كجارتي قرآن في حديثة والفلسة جتو مال لماذا هي كايسة ها يوكان قرآن كجيبه يوكان قرآن دغونغورا يوكان حديث دغونغورا جچو ديسا مالي چوني بيتني بيبرس في سياسي ني غامي ديكا تكا اسين كزي قرآن جان هي كايسا تو بيتني مالي قرآن مال قرآن ني جچو نو مال جچو ني بيتني بيبرس چل حديث جچو مال جچو قرآن جچو مال جچو نمني دورا قرآن في حديث هي كاسا بيخو كبو قرآن تسينو دورا ها بريسا بي اوكي قلبت مي افتو برهمان isin amma gisee keessatti akkana isinii khani hamzaan akkana jeettanii riba khaatan quraana fi yookaan quraana kijibee yookaan quraana dogongoree lame yookaan hadiisa dogongoree yookaan quraana dogongoree yookaan quraana dogongoree yookaan hadiisa dogongoree jee hamzaan jaabir maal jechuudha yookaan rasuula kijibee yookaan rabbii kijibee jee akkas jechuudha yookaan hadiisa kijibee yookaan rasuula kijibee quraana jechuun kalimaa rabbiiti hadiisa jechuun rasuulli dubbate kanuma waan biraa sayida inni keenya waan biraa fudhataa quraanuma kana waan biraa fudhata hadiisni jechuun maali quraanaaf kalimaa rabbiiti quraanni garaagarummaan isaa quraanni samii bu'e حديث الرسول كيسا ربي تتو اسمه كيسا حديث دبي سيقروا أفان الرسول الراكبه دايركتي سمير راكب تبوني حديثني كانوا فلا فجروا كان وان إني دبتيرا حديث كجاب كلمة رسول صلى الله عليه وسلم رسولي ربي تتيسا هميني غافة جوليتي براسون قراني رابي كي ملايكان مرسي إيغا ربي تتيسا إيغا
midhaan inni irra dhaabbate mukaatti dubbataani marree dubbataani aboo rasuula sallallahu alaihi wasallam Muusaa fi Isaa fi Idriis nabiyullah Idriisii fi alayhi salaam gaafa inni samii dhabe ummata hunda Abrahiim abbaa keenya Abrahiim hundaatu ol ka'eef ati wasakni waslaattaan qumaaxaan qoomceen as gubbaa jedda jettu ma'alanni sitti habuuti rasuulaa kijibe yookaan rabbii kijibe yookaan isaanii dogongora qaba ati sheekha kamitti immoo maal fatwaa eenyu gaafatte eenyu ulamaa kam gaafatte daliila naa fida akka jeddaan jiru daliila naa fida daliila قوان تكو تقوس خيط دليل فدا قرآن أقول قرآن ني كوي أما تكو ما تكو في إبا فوري في أفورتمي في سدي أم إتينغ أكسمامي قرآن ني سكسم حديث ني سكسم قرآن في حديثة أما تقوم تقوم في دبا فردونا بوين تكا يا رسولي تكشو كده تكشو أبا سوى ولا خنا قبرتي جزء وتجي أمته خنا تجرا اللي تبسي نما إجن كمني بس مثلا ربو سال رسوله يو انتجرات يرو مثلا نورسي سودا أنجا أقول آما لال مالي أمتا أنا منسترو تاسو نمني إجن كم نكون أسو دبسوتي أسي أمتا كرجلا أسكرجلي نمشكنا دبسي لال أيامني كون كتبوي بس مثلا يو ويتون maaliif sheekootiin hedduun gaa fatwaa kan itti jenneetuma garuu namni jinniin hin jiru jiru namni sheexaan hin jiru jiru nama jaddaan hin jiru jiru kaafira bakka kafre fawwa kafar bakka kafree jira dilaawaa miti kafree jira dilii fi kafruun adda رسول لي بر أبى سوى تولى أنجا والأما يرو إني وأنت جي جزء مثلا جلبوسي أمة من اشترى تيجمعنا غير قليل جين خيجن كم نخنا جزء مثلا جتشو أتي سلا روا جاهلية تاتي نما أمانتهم بين سلا تاتي أما أنيوني فرعون نجرو وانتنجرو ما ريونجي أي أمانتهم لين بيرو حديثا بيرو شيكو مانكبو وان فرنجي نتيم تيتي فرد رفيق قد رفيتا قرو آجي نما إلمي بيهو نما دينا بيهو أنا فاتي ماشي شيخ حمزة في أنا تقومت أنا جاهلة جالة نجيب بتنو أنا قرآن في حديثة أكاسيتي شيخ ما قبومت قالوا أكا كيتي كرا نما حديثة بيخو نما قرآن بيخو نما كما ميكا جلسو خليت مرة بيدو سجران أباتي برنكو شيخونين علماء إنك إنتي نما ميكا تدوم قرسيسو خاتيبا مالف شيخ جبتي نمني وان شيء أمانيس جلدين دوبرتي خيسافو قلبي لافتس جلدين كويشي ماركني ربو مكانا وبراتي غافي قيسن يتابر رسولا وغافي قيسن وجرتا أنا سلا ديمتي يا شيخ
quraanni akkana jaa hadiisii akkana jaa akkami silaa jette mirga keetiin sin jaa nama akkasitti ama mirga keeti maaliif sheekha qaamaan dheeyxee gaafatte deebisaa irraa fudhattee galta ani amma wanni sin dhaamu ummanni amantaa biraatis nuti akka amantaa biraatti gidee waa gaafatnu deem bakka tana nama naan jawaan sheekha akkasiin barbaadu an dhugaan isiniima sheekha gidee gaafii gaafattu deem naan jawu hin barbaadu maaliif amantaa san irratti shakkii uumuun dandeessu deebisiif daddabdu sheekha akkanaa bira dhaqi jee naa olii dhaqi jee ani kan isinii dhaamu kan akka namni dhuunfaa tokkotti waa'ee amantaa abbaan fedhe yoo dandeessan deebisaaf akka amantaa biraatti bakki tuni isin laallattu maarree hin jeeyina garuu miidiyaa irratti biti bakka isin cimtee bakka isin rakkiste gaafadhaa sheekha waa'ee amantaa shakkii keessaa baasa gaafachuun mirga qabdan nuti amma bara amantaa bira irraa adda amantaan bira gaafii ittiin dhiisan ati maaltu siin gee maaliif kana gaafatta maaliif gaafatta konfidensii qabu nuti ani amantaa islaamatti konfidensii waan hin qabuuf hundi rasuulli keenya lafa nu kaayee kutee jira quraanni bari yoo wanta irratti wal dhabdan kottaa gara quraanaa jaabar inni quraana qabate baqa kottaa gama quraanaa aboo suufiyyaan amma suufiyyaan warri dibbee fi jinnii fi maarree joowwan akka keetiitii miti bar maallaqa nyaachuudhaaf akka keetii kanan godhannee bar shirkii rabbitti haa sharrakan malee rabbii kijibsiisnee bar ummanni san hayanni aata rabbii qara'aatii bar xibbii dalagan isaanii bar itti amananii ayata san quraan mana waa ganda baarra jinnii fi kana godhu bar numa quraana numa qaraanii bar numa beeka waan garuu akka keetii kana gadi bahanii jiddaan hin jiru sheexaan hin jiru jinniin hin jiru rasuulli kijibee hin jennee bar warra booyaa godhu jira bar garaadhaaf jeetu moo wanna san godha ati bar konfidensii jiddaan namaa mee quraana namni daliila hamsii fi dammoo atii fi gadi yaa'anii sheekotiin hundi naalanni sitti hafuuti daliila kamsaa fidan daliila kamsii fidan jiddaan quraana gubbarratti ifaan kaayee jira hayati isaanii beektaa suuraanni keessatti dubbatee ni beektaa bakki naannoo itti hidhaa shakkamee xiyyaaraan faranjiin gubbaa hin dabartu bakka dajjaal itti hidhaa faranjiin gubbaa hin dabartu ni beekti faranjiin beeka dajjaal akka jiru bakka dajjaal itti hidhaa jedhamee shakkamu faranjiin xiyyaaraa gubbaa hin dabartu guntaa jira jaan hin dabru addunyaa kana gubbarratti gitee karaa san deeman xiyyaaraan irraa meexi hin dabran kana achi maasrajaa maal sii gone sii himnu bakka amma dajjaal itti hidhamee jira bakka akkasii sanii jedhanii bakka naannoo baharaa san keessatti xiyyaara meeqaa nyaadhame karaa san international ni dhoheessan maaliif kitaabaa dubbatee dhohisan isaan ati yoo maaliif abbaa feete gaafadhu deemiti bahara inni keessatti shakkamu xiyyaarri abbaa fedhee kan ingilizii fi ameerikaa achiin hin dabru irraa maqan ni beekan akka naannoon sanitti irratti jiru ati maajaamujuujuttuun amantuun isaa bara amma gaajonnaa biraati haamonni us jala yaane maajaamujuujiin jiraa jette ammas maajaamujuujiin tun kijibamoo sheekoodhaa akkoodeetee nyaannu hime jee ammas maajaamujuuji gadi bayti ani bar maajaamujuujiin jiru jeega amma jinniin hin jirtu jeega sheexaanni jiru jeega bar sheexaana maqaa isaanii beektaa dur achitti bar ajajaa ture bar dur samii gubbatti ajaja didee bu'e malee
kana hunda naati fidiga dalila jetta ati dalila jetta ma jamu jujin jiru jetta ati be ganda kana mal goota dura ganda muuziqaan hin jiru ganda maarreen hin jiru dajjal hin jiru shaytaan hin jiru jinnin hin jiru insiin hin jiru ganda kana dhiste quraana fi hadiisa ma ummata liifi sentin qaraashi na ati khatariidha yoo barbaachisaa ta'e quraana irraa yoo hin dhaabbanne hadiisa irraa yoo hin dhaabbanne rasuula keenya irraa yoo hin dhaabbanne sitti himnee jira asumatti si dhaabba hadiis ayata rabbii kijibsiisu quraan rabbii kijibsiisu hadiisa rasuulaa kijibsiisuun wareegama si kafarkiisaa beekadhu waa سيب نجر سيتي دبر سنجر سيجبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا لي جاهلي ما كيانين هاسوي والرسول لي كجيبا يعني في وان ربي كجيبا يعني ساني في سنين دوبردة أنا لي وان وانا دقيفمون وان بوليتيكاتوني سوا وان براتوني ناسوا كاناس رسول كيا ربي كياف بالرسول في ربي نمنتو هم ساملي في فرعون ما رنجرون جا برا namni rabbii mokkore boru gadhuti dhufeeti hamza shek jaabe ani rabbii warra jiru san keessa shakki garuu ummata keenya kana jahiliyyaadha khajala yaa'u kana fiigee hamzaan akkana jara andaam torban kana viyuun irra ideef egenni waan kana keessa seeni namni baay'inaaf nama kana itti bashannanuu feeta maqaa waan biratti illee bashannana qullaa namaatti illee bashannana safuu namaatti illee bashannantalla amma galuu rasuulaa fi rabbitti bashannantan deemtanii hojiidhaan kaleessa okke alii sufiyaan warra jibbeetuutu waa'ee alii sufiyaan haya fedhu haa sattaru fedhu haa dhiisu okke ayata sanii si didees didee garuu rasuulaa fi rabbii bira dhufnaan hin jiru wanni akkasii hadiisaa fi wanti soba yoo je rasuulaa fi rabbiitiitu soba jechuu hadiisni ka rasuulaati quraanni ka rabbiiti kanii hin soban yoo je kuni waliin dhiisu isin bar quraanaa fi hadiisaa jecha waan biratti fudhattanii daarektiin isinii himu hadiisaa fi quraana jechuun jecha rasuulaatii fi jecha rabbii jechuudha kanuma hiikaan isaa wanni biraan jiru كسوان سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته